Sabni keenya rakkoo bal'aa keessa galaa jira. Baay'ee dhumaatiin jira. Akkuma beektu gara Arsii, gara Harargee, Wallaggaa, Shawaa iddoo baay'eedha. Namni dhuma. Inni dhamaa, hin dararamaa eegaluu hin dandeenye. Rakkoodhuma kana nagaanii fi dubbisuu barbaanna. Kana dura dhimma rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa irra deddeebiidhaan dhaabbii keessan ibsaa ture, adda bilisummaa Oromoos akkasuma ibsaa ture. Addatti maxxalaa barreessuun keessan kana dura gaafattanii deebii waan dhabdaniif moo maaliifi? Rakkoon wanti qabamtu iyyaan jirreefi rakkoon bal'ataa deeme malee gabaabachaan deemne kanumaaf teenyee ilaaluurra nutis waan hojjechuu nurra jiru hojjechuu keenyaa fi garuu waan biraa waan keessa galle hin qabnu gaafachuudhumaa jechuudha. Xalayaan kun yoom barraa'e? Har'a. Tole deebii argattaniittu moo deebii eegaati jirtu? Bakki har'a Lingalchine malee wanta argannes hin jiru, wanti jennes hin jiru. Kana dura xalayaan gaafattanii deebii argattan jiraa? Lamaan barreessinee gaafanne yaadatta. Waggaa 4 waggaa 5 fuuldura innaa wal quunnamnaa ture sana malee waggaa 4 asitti walumaa yaadatta. Pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa erga dubbistanii erga qaamaan agartanii walitti haasoftan hagami? Jechuun gola quunnamtiin keenya akka hin taanetti erga cite gara waggaa 4-5 ta'a. Ergasii ammas miti jechuu kooti. Quunnamtiin nuti qabnu ammas miti jechuu kooti ergasii. Kana dura walgahii ministeerri muummee Abiy Ahmad waaman faarraa hafaa turtan irra deddeebiidhaanii ammatti immoo mari'anne jettanii pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaaf xalayaa barreessitan. Amma maaltu dhalatee innaan? Mariin jimlaadhuma cal jedhamee waan odeeffamudha. Isa gubbaa bu'aan argamne mul'ataadhaa bu'aan hin argamne. Amma garuu mootummaan filannaa dhageedhaa. Sabni immoo dhumaa jira, dararamaa jira, hidhamaa jira. Wanti baay'een ijaantii ta'aa jiru. Akkasitti itti teenyee ilaaluun nutti ulfaate kanuma waan biraa waan qabu. Tarii ajandaa keessan keessatti irra deddeebiidhaan kana dura kan kaasaa turtan keessaa dhimmi filannoo fa'aa akkasumas immoo dhimmi mootummaa ce'umsaa fa'aa ka'uu danda'a. Maaltu nagaa booressee, maaltu nagaa fidaa, maaltu gara sirna dimookiraasii nu ceessisuu danda'a inni jedhu ka'uun hin oolu. Asii galee. Kanaaf dhimmi mootummaa ce'umsaa ajandaa tokko ta'uu danda'a. Hin ta'as hin ta'us jechuun na rakkisa maaliifi gaafa ajandaa qabattee wanti taatee walitti dubbattee dhufte kana gubbaatti waan kaasuun jiru kanas ta'u sana akkuma isin jedhee maaltu siyaasa Oromoo balleesse, maaltu jeequmsa akkasii keessa nu galche, saba keenya bal'aan maaliif rakkoo bal'aa akkasii keessa gale isa jedhu hunda walitti qabnee kaasuun keenya hin oolu natti fakkaata. Garuu kana gubbaatti dubbannee waan murteessinee ajandaa qabannee hin qabnuus jechuu kooti. Kana dura yeroo mootummaan si waamee hafaa turtan ammoo akkas barreessuun keessan tarii hariiroo tolfachuu fedhuurraa kan ka'e ta'uu danda'a ija siyaasaan gaafa laalle. Rakkoodhuma bal'aa saba keenya keessa jirra waan ta'e namni nu gaafata bal. Maatii sanii ilaaltu badaa jirra, manca'aa jirra, qe'een keenya jeeqamaa jirra, baanee galuu hin dandeenye, nagaa dhabne, hin saamamna, namni hin du'a, reeffallee awwaallachuu dadhabne inni jedhu baay'eedha asii galee. Amma mootummaan irra deddeebiidhaan tarkaanfii fudhadha jedhaa, mariif balballi banaadha jedhaa, kaan warra nagaa filatan simadhe jedhaa. Isin akka dhaaba tokkotti akka dhaaba mootummaa ta'uuf dorgomutti akka dhaaba morkatutti dirqamni guddaan mootummaarras ta'u rakkoo amma jira jettaniif naannoo Oromiyaa keessatti falli ijoo furmaanni maali? Maal jettanii amantu? Torban darbe kan baafne ati sabbiteetti amma filannaan dhufuu filannaa ta'uudhaafi waan ta'uun irra jiru qabxii 7 warra kaa wajjin baafneerra. Amma innaa laallu garuu rakkoon bal'ataa deema mootummaan filannaa ta'edha. Sabni nagaa dhabne jedha. Keenyi ilaaluun nu rakkise. Amma mootummaa wajjin gaafa mari'attan yoo amma gaaffii keessan fudhatanii jedhanii filmaata maalii dhiyeessitu olterneetiif waan ta'e akka nama siyaasaatti akka nama saayinsii barsiisu. Gaafsanaa waliin marannee dhiyeessina kaa'u. Waan filannaa wal fakkaatu sitti meeqa torban darbee qabxii 7 lafa keenyeerra. Garuu Oromiyaa maratti akkamitti saayinsirraa akkamitti nagaan dhufaa eenyurraa maaltu eegamata jedhu gaafa wal quunnamuuf wantiin
sin dubbisuun dandeenya gaafa isaan hin barbaannan dandeenya gaafa jedhanii gaaf sana tokko lama jennee ajandaa keenya qopheeffachuutti deemna. Waliigallee waan kana tokko lama jennee lafa geenyaan qabaanneef bichaan deebisuun rakkisaa jechuudha. Kana dura namoota siyaasaa Itoophiyaa wajjin yeroo mari'attan marii osoo hin taane diriidiriidha barbaachisaa waan jedhu yeroo dubbattan yaada deddeebiidhaan tarii mariin gaaffiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin gochuuf yaaddan kan akkasiiti. Diriirii malee immoo wanti qabu hin jiru. Isa malee wanti qabu hin jiru. Ajandaa qabattee tokko lama sadii jettee waliigaltee tokko irra hin geenyetti wanti qabu hin jiru si galee. Wal argitee buna wajjin dhugdee deemteedhaaf wanti qabu hin jiru. Inni marii miti. Rakkoo eeguu miti jechuudha. Waan tokko tokkotti dubbatanii otoo hin guduunfine otoo maaliin goone walirraa deemuun marii laga ce'u miti. Wanti irratti dubbatamu qabame rakkoo akkasitti hiikna kun akkas ta'uuti jedhu sana eenyurraa maal eegama lafa kaa'amee dubbatamuu danda'uutu irra jira. Namoonni siyaasaa kan siyaasaa barsiisanis qoratanis rakkoon ijoo nageenyaa rakkoo siyaasaarra maddaa jedhu. Tarii amma rakkoo naannoo Oromiyaa keessa waggoota 6-7 darban adeemaa turee fi dhaabii keessan yeroo adda addaatti mootummaanis yeroo adda addaatti waan furmaata jedhe dubbataa ture rakkoon garuu hin furamne. Kanaaf marii kanaan waan waliigaltee irra geessa isinitti fakkaata rakkoo amma jiru kana furuudhaaf. Karaa keenyaa humna keenya amma beekumsa keenya amma dandeettii keenya hin yaalla. Otoo kana goonuu garuu mootummaan kun kana fudhateetu rakkoo waggaa 170 ture akka ta'utti kanaaf immoo fedhii qabasa jedhu mootummaan amma hundaatti kun fedhii qabaachaa turre garuu immoo yoomumayyuu fedhiin qabu immoo jettee amma siyaasa keessa jirtutti dhiisuu hin dandeessu si galee. Waan saba keenya qabsoo saba keenya laga ceesisu gaaffii saba keenyaa deebisu dantaa saba keenyaa eegu biyya kanaa nagaa fidu saba Oromooti nagaa fidu saba keenya nagaa fidu arginne hin fudhannaa ta'uu baate immoo qabsoo keenyatti fuufna. Of duuba deebitanii gaafa laaltan filannoo keessan hirmaanne yeroo darbee baran ammoo hirmaannechaa jirtu hirmaachuu dhabuu keessan tarii gaabbii qabdu silaa hirmaannee jiraannee uummatawwan yookiin rakkoowwan kana furuu danda'an silaa akeekuu dandeenya tureettanii yaaddu. Sanuti jenne caala warri galis bu'aan arganne maal warra Amaaraa keessa waan abiin warri jedhamu sun innaa sana galaniiru warri paarlamaa filameyyuu waan isaan keessa jiran argaa jirra. Warri innaa sana galleera waan tokko ammayyuu nu wajjinuma iyyaa jiru isaanis bu'aan arganne jechuukooti. Rakkoon biyya kanaa hundaa'u hin bal'ate malee hin hiikamne. Karaa baay'eetti rakkoon bal'achaa deeme malee hin hiikamne. Yaa kana gallus wanti kana caala nuti argannu waan nuti kana caala jijjiiruu dandeenyu waan jiru natti hin fakkaatu. Maaliif inni sumayyuu karaarraa badee ture siyaasni biyya kanaa siyaasni saba keenyaas kan biyya kanaas ammas immoo gara karaatti hin deebine rakkoon immoo akkuma isin jedhe sana baay'ee sana caala bal'achaa badaadha kan dhufe. Waan gaabbinuuf otoo warri gale waan bu'aa argatee bu'aa guddaa argatee nagaa fidee siyaasni biyya kanaa jijjiiramee gara nagaatti deebamee otoo maal ta'e jiraate gaabbuun nurra jira ture. Wanti ta'aa jire garuu sana gochuu keenya akka sirrii taane kan agarsiisaa jiru jechuu kooti. Tarii yoo dhuguma rakkoo ijoo biyya kanaa furuun barbaachise pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaan alatti ministeera muummee Abiy Ahmad wajjin mari'atuun yaaddaniittu yookiin immoo akka filmaataatti qabatanii turtanii. Maatii nuti Oromiyaa bal'aa keessatti rakkoo bal'aatu uumame isa maal goonaadha muummicha ministeeraan dabalanneetu kana gubbaatti dubbachuun nurra jira jedhan inni filannaa isaaniiti. Nuti rakkoo biyya kanaa hiika jennee warra itti amanu hunda wajjin warra mormituus warra mootummaas hunda wajjin dubbachuun dantaa saba keenyaa otoo karaarraan dabsine wajjinis dubbachuu mari'achuu sirreessuu waan kana hunda wajjin hin hojjennaa jechuudha. Garuu waan hin taane keessa akkuma isa marii biyyaa jedhanii taphatan fa'aa kan dinneef kanaadha. Marii biyyaa miti ta'e irra jireessi taphadha. Kanaaf dhiibnee jechuudha. Garuu bu'aa fida saba keenyaa biyya kana saba keenyaaf waan jedhu naa jiraate itti deemnaa gara fuulduraattis kan hojjennaa
habalutti hin dubbanne isa jennu hin taanu yeroodhaa fi rakkoon bal'aan nuun daayirektilii kan nu ilaallatu Oromiyaa keessa rakkoo bal'aa kana maal goonanni jedhu kanaaf achi jalqabnee jechuu kooti. Lakki kun naa olidha. Muummichi ministeeraa isaa dabalamu eenyu isaa dabalamu naayidhaan isaanis warra deebii isaanii gubbaatti hin dhoofneetu dubbannaa garuu nuti abaloo wajjin hin dubbanna isa jennu amma haqni saba keenya dhugaan saba keenya gaabbiin saba keenya rakkoon saba keenya hiikamuu danda'a wajjin hiikuu dandeenya hiikamuu danda'a warra fedhii qaban kana hunda